Atamooltan kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa oduun kibxatarraaf qabnu kunoo. Walitti bu'iinsi hammaataa yeroo jiru kanatti rakkoo Itoophiyaa gama kaabaa keessatti uumameef furmaata siyaasaa arguuf carraan jiru cufamaa jira jechuudhaan gaanfa Afrikaatti jilli gamtaa Afrikaa akeekkachiisanii jiru. Tarkaanfii waliigalaa fudhachuuf yeroon amma ka jedhan Olusegun Obasanjo haalli jiru akka hin hammaanne gochuuf furmaata waariinsa qabutu barbaachisaa jedhaniiru. Kanarratti oduu booda gabaasa qabna. Tokkummaa mootummootaatti itti aanaatti gaafatamaa waa'ee gargaarsa dhala namaa fi qindeessaan gargaarsa tattamaa akka ta'an Maartin Griffiths daawwannaa Itoophiyaa keessatti guyyaa 4 gaggeessan kaleessa xumuranii jiru. Muummicha ministeeraa Abiy Ahmed itti aanaa isaanii fi ministeera dantaa alaa akka ta'an Dammaqa Mokonnin waliin haala gargaarsa dhala namaa biyyattii keessaa fi jaarmiyoonni gargaarsa lammiiwwan Itoophiyaa kanneen isaan barbaachisuun ga'uuf rakkoo isaan mudate irratti dubbatanii jiru. Kana malees Griffiths Olusegun Obasanjo waliin wal arganii deeggarsa yaalii isaan taasisaniif qaban ibsuun jaarmiyoota kan mootummaan ta'in dhaabbatoota tokkummaa mootummootaa arjoomtoota waliin haala lammiiwwan biyyattii miliyoona hedduu kanneen Itoophiyaa keessaaf gargaarsa dhaqqabsiisuuf yaalii ta'e irratti dubbataniiru. Kana malees Griffiths Maqalee keessatti daawwannaa guyyaa tokko gaggeessaniin michoota gargaarsa dhala namaaf aangawoota waliin karaa gargaarsi dhaqqabu banaa ta'uu akka qabu naannoo to'atanii jiran hundumaa keessatti siviilotaaf eegumsi godhamuu akka qabu akkasumas qajeelfamni gargaarsa dhala namaa kabajamuu akka qabu hubachiisaniiru. Dubartoota walitti bu'iinsa gaggeeffame keessatti miidhaman kanneen hokkarri saalaa irratti gaggeeffame deeggarsa dhaabbatoota tokkummaa mootummootaa biraa argatan arganii jiru. Aangawoonni gameeyyiin kan tokkummaa mootummootaa ka biroon bulchiisa naannoo Amaaraa daawwatanii Baahirdaar keessatti pireezidaantii naannoo sana waliin karaa gargaarsa haala fooyya'een itti seenuu danda'uu fi kanneen gargaarsa barbaadan dhaqqabuu kan ilaaleen marii ijaaraa ta'e gaggeessuun isaanii ibsamee jira. Yuunaayitid Isteetsiif Masriin ce'umsa deemokiraatawaa kan Sudaan iddootti deebisuuf fedhii kan qaban ta'uu ministiriin dantaa alaa Yuunaayitid Isteets Aantanii Bilinkan ibsanii jiru. Kunis dhuma baatii onkololeessaa keessa waraanni Sudaan aangoo ega qabatee booda ta'uun ibsameera. Wiixata kaleessaa Bilinkaniif giti isaanii kan Masrii Saameh Shukrii marii tarsiimoo qabeessa ta'e Ameerikaa fi Masrii gidduutti jalqabanii jiru. Waraanni Sudaan onkololeessa 25 jalqabee aangoo qabachuun biyyattii haala hamaan tasgabbii dhabsiise ka jedhan Bilinkan mootummaan ce'umsaa siviilotaan hoogganamu iddootti deebisuu qofatu fedhii lammiiwwan Sudaan kanneen haamilee jabaan hiriiranii deemokiraasii gaafatan sanaaf deebii ta'aa jedhan. Biyyoota ollaa Sudaan keessaa tokko ka taate Masriin ibsa dhiyeenya kana Yuunaayitid Isteets, Yuunaayitid Kingdom, Saawud Arabiyaa fi biyyoonni Emireetota Arabaa walii wajjin baasan keessan turre. Ibsi biyyoonni kun walii wajjin baasan kun Sudaan keessatti mootummaan ce'umsaa siviilotaan hoogganamuu fi dhaabbatoonni adda addaa battalumatti iddoo akka deebi'an ka gaafatu ture. Kana malees erga fonqolchi mootummaa gaggeeffame booda kanneen hidhaman hundi akka gadhiifaman akkasumas labsii yeroo hatattamaa Sudaan keessatti hojiirra oole akka kaafamu ibsi kun gaafatee ture. Niijer gama kibbaa keessatti wixata kaleessaa ijoollee barnoota sadarkaa duraa barataatu jiranii bantii daree keessatti barataa jiran kan citaarraa ijaarame abiddi qabatee yoo xiqqaate ijoolleen 25 ajjeefamuun ibsi ba'e hubachiisee jira. Ijoollee kabiroo 14 kan madaa'an yoo ta'u isaan keessaa 5 haala lubbuu sodaachisu keessa jiru jedhameera. Manni barumsaa kun magaalaa Maraadii keessatti kan argamu yoo ta'u magaala galma mootummaa biyyattiirraa fageenya kiiloomeetira 600 irratti argama. Ammatti abidda kana maaltu akka kaase ibsuu hin dandeenyu ka jedhan aangawaan barnootaa kan kutaa sanaa Manaan Hiidii barnoonni addaan citee guyyaan 3 guyyaa gaddaa jedhee labsamuusaa beeksisan. Waggaa kana keessa Niijer keessatti ibiddi barattoota innaa ajjeesu kun isa lammaffaa ta'uusaati. Tunisiyaa keessatti aangawoonni biyyattii gama kibbaa magaalaa Agaareeb jedhamu keessa lafa jiru deebisanii banuuf ega murteessanii booda mormitoonni mufatan immoo buufata poolisii magaalattii ibiddatti qabsiisuun gubanii jiru. Gaaza poolisii biraa darbatameen namni tokko ega du'ee booda mormiin kun daran jabaatee jedhu maatiin nama du'ee fi kanneen ijaan argan. Ministeerri haajaa biyya keessaa kan Niijer akka jedhetti namni du'e kun hiriirtota keessa kan hin jirree fi mana isaa isa fageenya kiiloomeetira
16 irratti argamu keessatti du'e. Poolisiin hiriirtota daandilee cufanii fi dhagaa darbataa turan bittinneessuuf gaaza mimmaansu eegii gargaaramee booda waldura dhaabbannaan hokkaraan guutame kun uumame. Haalli kun isa jalqabaa fi jabaa mootummaa Naajiilaa Booden kan baatii darbe pireezidaantii Kaayis Sa'iidiin mudatee ka jiru yoo ta'u akkamittiin hiriirtota ittisuu akka danda'anis rakkootti uumee jira. Ka dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Poolaandiif Beelaruus kibxata har'aa walimataa ka jiran yoo ta'u kunis gareen godaantotaa daangaa biyyootii lameenii kan gama Beelaruus keessatti eega hafanii booda. Poolaand akka jettutti godaantonni irra hedduun isaanii giddugaleessa bahaarraa ta'an kun biyya miseensa gamtaa Awurooppaa taate Poolaanditti dhiibamaa jiru jettee kanas kan godhu mootummaa Beelaruus kan pireezidaant Aleksaandar Lukashenkooti jetti. Muummichi ministeeraa Poolaand Tiwiitarii irratti akka barreessanitti daangaa cufuun fedhii Poolaand yoo ta'u tarkaanfii Beelaruus fudhataa jirtu kun nagaaf nageenya gamtaa Awurooppaa danqaa keessa buusaa jedhaniiru. Beelaruus himata kana haaluudhaan ministeerri ittisa isheetii ibsaarra baaseen himannaan kun bu'uura kan hin qabnee fi hiika kan hin qabnee jedheera. Wiixata kaleessaa haalli daangaa biyyootii lameen irra ture muddamsa ka qabu yoo ta'u har'a garuu tasgabbii bu'uusaa poolisiin Poolaand beeksisee jira. Lammii Maaleeshiyaa kabaala sammuu joonjessu deddeebisuun Siingaappoor keessatti himatame dhukkuba COVID-19 waan qabameef jecha yeroo hin murtaa'inii fi murtiin du'aa irratti darbe rarraafamee akka turu manni murtii iyyata dhaggeeffatu ka biyyatti ajajee jira. Manni murtii iyyata sadhumaa kan nama umriin 33 lammii Maaleeshiyaa dhaggeeffachuuf ture. Abukaatoonsaa akka jedhanitti himatamaan kun dandeettiin uumamaan sammuunsaa qabu dadhabaa waan ta'eef jecha isarratti adaba du'aa murteessuun faallaa seera Siingaappoor ta'a. Oduun ammaaf qabnu kanuma.